Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko. Ameen. Baga ayyaana yaadannoo qulqullicha Raajaa Eeliyaasiin isin ga'e. Raajaa qulqullicha Eeliyaas. Yaadannoon qulqullootaa eebbaa fi macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 7. Eeliyaas jechuun Waaqayyo gooftaadhaa waaqadhaa jechuudha. Dhaloonni isaa gosa Leewwii irraa, abbaan isaa Iyyaaseeniyuu yoo jedhamu, haati isaa immoo Toonaa jedhamti. Biyyi isaa immoo Teesbiyaa ishee Gala'aadidha. Qaamni isaa rifeensaan kan uffifamedha. Yoo dhalatus uffata abiddaan maramee dhalate. Lammaffaa Moototaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8. Bara mootichi Akaabii fi mootittii Elzaabeel jedhaman kan luboota Waaqarkee 850 bulchan, lakkii kara Waaqarkee kanaa hin deeminaa yoo jedhe isaan gorsu, isaan garuu isa dhaga'uu hin barbaanne. Kanaaf egaa Waaqarkeen keessan isin haa fayyisuu jedhee waggaa 3 roobni akka hin roobne kadhatee samii cufeera. Laftis waan biqilchitu akka hin qabaanne ni dhorke. Tokkoffaa Moototaa boqonnaa 17 lakkoofsa 1. Akkasuma Roomee boqonnaa 11 lakkoofsa 2 haga 4. Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 17 haga 18. Elzaabeel jalaa badeera. Gara lafa fagoottis baqateera. Isaaf garuu arraagessi nyaata isaa fidaafii turte. Booda nyaanni isaa arraagessaan dhufu jalaa hafe. Lafti inni bishaan irraa dhugus ni gogde. Waaqayyo gara Sareptaa deemii jedheen. Innis dhaqee bishaan na obaasii waan nyaatamus naaf kennii jedheen. Isheenis egaan wanta nyaatamu kanuman qabaa dhaqeen tolchee atis anis mucaan koos nyaannee duunaa jetteen. Eeliyaasis midhaan isheen qabaatte sana haga barri beelaa darbutti haasifaa'uu jedhe. Yoo ol seentu daakuunis dammis guutuu ta'ee agarte. Boodas mucaan dubartii sanaa jalaa du'e. Isheenis mucaa ishee gara Eeliyaas fiddee kadhannaa gochuufiidhaan yeroo 7 irratti kufee yoo ka'u mucicha du'aa kaaseera. Tokkoffaa Moototaa boqonnaa 17 lakkoofsa 8 haga 24. Mootichis isa argatee kan Israa'el beelaan fixu si'ii jennaan, isin malee warri Waaqa harkeetti buluu haga yoomitti laphee lamaan okkoltanii? Ba'aal Waaqa yoo ta'e isatti bulaa, yookiin immoo Waaqayyo yoo ta'e Waaqatti bulaa. Tokko filadhaa jedheen. Ammas wareega dhiyeessinee isin kunoo luboota 450 kan Waaqarkee qabdu. Raajni Waaqayyo garuu anumaa wareega dhiyeessinee isa Waaqayyo jaallatu haa ilaalluu jedheen. Yeroo kana isaanis wareega dhiyeessanii yoo eegan, ibidda samii irraa buutee wareega isaanii fudhachuu didde. Inni garuu Waaqni keessan rafeera ta'aa, dhaqaatii kaasaa jechaa itti qoosa ture. Isaanis nafa isaanii shotalaan waraanaa haga dhiigni isaanii bahutti kadhatanii hin taaneef. Isaan booda immoo inni dabaree isaatti aarsaa ni dhiyeesse. Ibiddi samii dhuftee aarsaa isaanii gubdeef. Innis luboota Waaqarkee hundumaa isaanii ajjeesiseera. Kana booda garuu gara tulluu Qermeeloos irra bahee kadhate. Duumessi xinnoon takka mul'attee yeruma sana roobni roobee, guyyuma sana biqiltuun biqilee midhaanis gahee nyaatanii bulaniiru.
Tokkoffaa Mootota boqonnaa 15 lakkoofsa 6. Elzaabeel akka luboota Waaqarkee ajjeesise waan dhageesseef anis bor akkasuman isa godhaa jettee dhaadatte. Tokkoffaa Mootota boqonnaa 18 lakkoofsa 17 haga boqonnaa 19 lakkoofsa 3. Ergamaan Waaqayyoos ija Elzaabeel jalaa akka baqatu itti himnaan rifatee gammoojjii osoo deemuu muka jalatti boqote. Ergamaan Waaqayyoo ka'ii jedhee nyaata dhiyeesseef. Guyyaa 40 halkan 40 deemee Damaasqoo ga'eera. Achittis Elsaan yoo qotu argee Elsaanis qotiyyoo isaa qalee nyaachisee faana bu'eera. Tokkoffaa Mootota boqonnaa 19 lakkoofsa 1. Akaab du'ee Akaaz mo'e. Innis waa'ee isaa yommuu Eeliyaasiin gaafachiisutti ni duuta malee hin fayyitu jedhee itti erge. Akkuma raajaa Eeliyaas jedhe mootichis ni du'e. Yeroo guyyaan ol ba'uu isaa ga'u Elsaatiin gara Beeteelan ol bahaa asitti na eegii jedheen. Elsaan garuu si biraa hin hafuu jedhee dide. Ammas Iyyaarikoon deemaa asitti na eegii jedheen. Elsaan ammas gonkumaa akka isa biraa hin hafne kakate. Iyyaarikoos gahanii Yordaanosiin deemaa asitti na eegii jedheen. Si biraa hin hafuu jedheen. Yordaanos uffata isaan bakka lamatti muree cehee Eeliyaas Elsaadhaan wanta narraa barbaaddu na kadhadhuu jedheen. Hafuurri kee dachaa 2 ta'ee narra haa buluu jedheen Elsaan. Innis yoon ani fudhatamu yoo na agarte kadhannaan kee siif ni raawwataa jedheen. Saragallaan abiddaa adda isaan baase. Elsaanis yoo Eeliyaas ol ba'u argee abbaa koo jedhee yoo waamu Eeliyaas uffata isaa bakka lamatti tarsaasee tokko darbee fi ol ba'eera. Lammaffaa Mootota boqonnaa 2. Raajichi Miilkiyaas osoo guyyaan Waaqayyoo hin ga'in raajicha Eeliyaasiin nan isiniif ergaa jedhee raajii dubbateera. Miilkiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 5. Kanarraa kan ka'e namoonni gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin Eeliyaasdhaa jedhu ture. Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 28. Garuu Eeliyaas ta'ee kan dhufe Yohannis Cuuphaadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 14. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 17. Yeroo Yesus Kiristoos gara Taaboor irratti ulfina isaa agarsiisutti Eeliyaas isa waliin dubbachaa ture. Wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 10 haga 13. Guyyaan yaadannoo ol ba'uu raajaa qulqulluu Eeliyaas amajji guyyaa 6 ni kabajama. Muddee gaafa tokko guyyaa dhaloota qulqullicha raajaa Eeliyaastu kabajama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa qulqullicha kanaan nutti haa araaramu. Sugni isaas waliin haa ta'u haga bara baraatti. Amiin. Elias,